Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 39 lakkoofsa 40 isaan kun hundinuu amantii isaaniitiif yoo dhugaa ba'ameef iyyuu isa abdachiifame sana hin arganne Waaqayyo duraan dursee wanta wayyuu argee waan nuuf qopheesseef isaan wajjin malee qobaa isaanii fiixaan akka hin baane godhe jedha. Waa'ee amantii isaaniitiif yoo dhugaa ba'ameef iyyuu isa abdachiifame sana hin arganne jedha. Waa abdachiifamantu jira jechuudha. Amantiin waan abdatan tokko dhuguma hin taa'edhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argamnes akka waan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha jennee ilaallee turre. Waan tokko ilaalanii turan isaan fuulduratti. Waa ilaalanii turan. Waan ilaalanii turan sana hin arganneedha gooftaan. Maaliif isaaniif hin kennine gatii isaanii? Waan isaan eeggataniif, waan isaan aarsaa ta'aniif, waan isaan lubbuu isaanii kennaniif, waan isaan dhiiga isaanii dhangalaasaniif amantii isaanii, abdii isaanii fuulduratti isa eeggatan sanaaf maaf gatiin isaanii hin baafamne? Waaqayyo wanta wayyuu tokko argee waan qopheesseef jedha. Wanta wayyuutu jira as. Wanta wayyuu jechuun wanta caalu. Wanti caalu kun maali? Isaan warri yeroo sana jiraatan warra har'a Waaqayyoon amanatanii amantii isaaniitiin dhaabatan isaanis isaan wajjiniin akka badhaafaman wal faana gatii isaanii akka fudhatan inni kun gaarii akka ta'e Waaqayyo argee waan qopheesseef waan beekee fi qobaa isaanii fiixaan akka hin baane godhee jedha. Kanaaf obboloonni keenya amantoonni hafuuraa kaleessa amantii isaaniitiif aarsaa kaffalan jiraatan Waaqayyoon gammachiisan lubbuu isaanii jireenya isaanii hundumaa kennan anaaf isiniin eegaa jiru jecha. Anaaf isiniin eegaa jiru gaafa sana nuyi isaan wajjiniin maal argannaa? Badhaasa keenya argannaa, gonfoo keenya argannaa jechuudha. Kun anaaf isiniif gammachuu akkamiin? Eewufaatu nu eegaa jira nu wajjin badhaafamuuf isa jedhu galgala kana wajjiniin ilaalla. Eewufaatu nu eegaa jira. Jarreen kunoo amantii akkamii qabaatani kan jedhu ilaalla. Amantii socho'u, amantii mul'atu, amantii hojjetu, amantii socho'u. Bara nuyi keessa jiraannu kuni bara dhalooti waa'ee amantii dubbatu garuu gochaan hin argisiifne keessa jira. Dhaloonni waa'ee amantii hin dubbatu. Baay'eetu waa'ee amantii karaa baay'ee dhageessu. Ani Waaqayyotti nan amanaa jedha namni baay'een. Aniif isinis hin jennata. Waaqayyo waan hundumaa hin to'ata jedha namni baay'een. Hin beeka kana beekumsa isaa keessatti sammuu isaa keessatti hin beeka. Arraba isaaniitiinis hin dubbata. Gaaffiin akka deebi'uuf Waaqayyo barbaadu garuu yoo amante maaliif hojiitti hin hiiktudha? Hin amanta yoo ta'e maaliif hojiitti hin hiiktu? Waaqayyotti hin amanta yoo ta'e maaliif waan Waaqayyo siin jedhe sana hin raawwattu? Gaaffiin jiru isa kanadha. Macaafni qulqulluun keenyi amantiin waan callisanii fudhatan akka hin taane dubbata. Yookaan immoo paasiif kan jennu callisanii waan akkasumatti fudhatan. Amantiin dhugaan Waaqayyo wajjiniin walii galuu qofaa miti. Tarii wantoota baay'ee diteelii dubbachuu hin danda'a har'a. Waan kana keessatti Waaqayyo na barsiise waan baay'ee waan jiruuf. Amantiin dhugaan Waaqayyo wajjiniin walii galuu qofa miti. Maalree amantiin dhugaan waan Waaqayyo jedhe irratti hojjechuudha. Waan Waaqayyo jedhe irratti hojjechuu. Yeroo sanatti kan nuuf mijatu ta'uu dhiisuu danda'a. Kan nutti hin tolle ta'uu danda'a. Yookaan immoo gatii kan nu baasisu ta'uu danda'a. Haa ta'u malee garuu Waaqayyo jennaan waan Waaqayyo jedhe sana hojiitti hiikuu amantiin isa kana. Hojiitti hiikuu amantii gochaan mul'atu. Gara warra Ibrootaa kanatti yommuu deebinu kan isin dhibu boqonnaan kun tarree namoota amantootaa qofa miti kan inni caqasu. Tooraan namoota amantiitti jabaatan qofa otoo hin taane namoota waan amanan hojiidhaan argisiisan at most of their ability dandeettii isaaniitti aarsaa isaan gaafate hundumaa danda'anii waan amanan namoota hojiidhaan agarsiisan argina. As keessatti maal ilaalla seetanii maqaa nama hundumaa duuba maaltu jira? Gochatu jira. Maqaa nama hundumaa dura tokko maqaa dha'eet sana booddee gocha akkuma kana maqaa dha'eetu gocha. Fakkeenyaaf amantiidhaan ijaare jedha. Amantiidhaan ijaare gocha. Amantiidhaan fudhate jedha. Amantiidhaan deemani jedha. Amantiidhaan dide jedha. Amantiidhaan abboomamani jedha. Gocha wajji wal qabata. Gochatu jira as keessa. Gocha. Amantiin maaliin mul'ataa? Gochaan yeroo mul'atu argina. Mee namoota amantii isaanii gochaan mul'isan fiigarii kana keessa jiran namoota muraasan maqaa dha'uu barbaada. Seenaa isaanii irraa waa baranna. Inni jalqabaan Noohi. Noohi hundumti keessan beektu nama akkamii akka ta'e.
Noo irraa maal barannaa? Amantiin yeroo fuuldurri hin beekamnetti illee ni hojjeta. Waan fuulduraa wanti dhufuuf jiru, wanti ta'uuf jiru kun argamee kan hin beekne, dhagaamee kan hin beekne, haaraallee yoo ta'e amantiin ni hojjeta. Amantiin ni hojjeta, ni socho'a. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Nohi amantiidhaan isa Waaqayyo waa'ee waan yeroo sanaatti ija namaatti mul'anneetiif akeekkachiise dhaga'ee sodaate. Warra mana isaa oolchuufis bidiruu tolfate. Amantii isaatiin immoo biyya lafaatti yakka mure. Qajeelina amantiidhaan argamus qabeenya isaa godhate jedha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Ilaala. Nohi maal godhe jedha? Amantiidhaan wanta yeroo sanatti ija namaatti mul'anne isa Waaqayyo akeekkachiise hime sana dhaga'ee sodaate. Sodaachuu qofa miti, warra mana isaa oolchuuf bidiruu tolfate. Ilaala. Action. Amantiin maaliin mul'ate? Gochaan mul'ate. Bidiruu tolfate. Ilaalee sodaate, bidiruu tolfate. Akeekkachiisa dhaga'e. Nohi amantii isaatiin maal godhe? Biyya lafaatti immoo yakka mure jedha. Yakka mure, qabata dhowwate biyya lafaa, hojiidhaan agarsiise. Sana booddee qabeenya amantiidhaan argamu, qabeenya guddaa isa amantiidhaan argamu, jireenya bara baraa harka isaa keessa galfate. Nohi kanaan dura bokkaa argee hin beeku. Akkuma beektan bokkaa argee hin beeku. Hamma bara Nohitti fixeensatu lafa jiisa malee bokkaan samii keessaa gadi roobee hin beeku. Lolaan hin turre, duumessis mul'atee hin beeku. Samiin qulqulluu ture. Yeroo Waaqayyo Nohitti ergaa kana himu. Garuu Nohi isa Waaqayyo jedhe dhaga'e waggaa 120 bidiruu soofutti taa'e. Bidiruu ijaare. Kana erga ta'ee nama kanatti akkamitti akka namoonni yeroo sanaa qoosaa turan. Tarii akkuma bara keenyaa saayintistoonni yeroo sanaa jiru, beekamtii yeroo sanaa kan qaban jiru. Isaan kun maal gochaa turani? Nohitti qoosaa turan. Nohitti qoosaa turan. Akkam akka itti qoofamu yaadaa. Nohi garuu waan ijaan argee irratti otoo hin taane waan Waaqayyo irraa dhaga'e irratti hundaa'e. Waan ijaan arge irratti hin hundoofne. Meerre duumessi hin jiru, bokkaan hin jiru. Isa sana miti dhimmi Nohi. Deebii Waaqayyo irratti hundaa'e Nohi. Dubbii Waaqayyo irratti hundaa'e. Kanaaf hojii itti seene. Otoo irraan deebi'inis hamma dhumaatti bidiruu isaa soofuu itti fufe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni hojii amantii jalqabanii karaatti hafan hedduu isaaniitu jira. Waa baay'ee dhaga'anii, nama dhaga'anii, gurri isaanii iddoo adda addaatti ergifamee karaatti kan hafan. Fakkeenyaaf waa'ee Yihudaa yommuu dubbatu Phexros maal jedhee hojii ergamootaa boqonnaa 1 keessatti Yihudaan akkuma warra kaaniin wajjin hojii kana hojjechuudhaaf toora qabatee ture jedha. Toora qabatee ture. Fuula qabatee ture. Garuu fuula isaa hin baafne. Fuula isaa hin baafne. Nohis yeroo sana mee wanta kana ilaalluu laatedhanii warri isatti dhiyaatan michoonni isaa warri isaa amananii bidiruu soofuu kan jalqaban namoonni jiru. Guyyaa keessa, torban keessa, ji'a keessa, waggaa keessa garuu maal ta'ani duubatti deebi'uu jalqaban. Kun hin hojjetu jedha. Boloota ko. Nohi Waaqayyoon amanatedha. Bidiruu tolfatee jedha. Aniif isin Waaqayyoon amananna yoo ta'e har'a bidiruuttiin oollu tolfataa jirra. Bidiruuttiin oollu. Inni lammaffaan amantii gochaa mul'ise Abrahaam. Abrahaam irraa maal barannaa? Amantiin yeroo kallattii itti deeman hin beeknes ni hojjeta. Kallattii itti deeman yoo hin beekne, yoo wanti kee jiran haalli jiru dukkanaa'e, bitaadha moo mirga, fuuldura moo duuba, kaaba moo kibbatti socho'a, ba'a moo lixa, garri itti deeman yoo beekamuu baatellee amantiin ni socho'a. Amantiin hojjeta. Sagalee Waaqayyo akkas jedha Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irraa Abrahaam biyya isaatii ba'ee biyya itti darbee akka fudhatuuf isaaf yaadame tokko akka dhaquuf yeroo waamametti amantiidhaan hin abboomame. Eessa akka dhaqu otoo hin beekinis hin ba'ee. Haaleluyyaa. Gooftaaf galannaa ta'u. Namoota Waaqayyoon amanatan. Abrahaamin waame Waaqayyo. Biyya kee keessaa bayyedhe, lammii kee keessaa bayyedhe, mana abbaa keetii bayyedhe. Biyyaan si argisiisu, garaan itti si geessu adeemedha. Haa ta'u malee Abrahaam kana dhaga'eeti amantiidhaan maal ta'e abboomame. Kana jechuun gochaa mul'ise jechuudha. Eessa akka dhaqu otoo hin beekin ba'e jedha. Eessa akka dhaqu otoo hin beekin ba'e. Yeroo ammaa kana haalonni baay'ee teekinooloojiin baay'ee tottoleera.
kaartaan hin jiru yeroo sana Abrahaam kaartaan hin kennamneef. Kaartaa kanaan deemtaa hin jedhamne. Akka bara kana GPS hin kennamneef kallattii kan agarsiisu. Bakki itti deemus ittiin himamne. Kana'aan deemta hin jenne Waaqayyo. Biyyaan si agarsiisu dhaqi jedhe malee. Waaqayyo amanamaa. Biyyaan si agarsiisu dhaqi jedhe. Abdii qofatu kennameef Abrahaamiif. Saba guddaan si godha jedhe Waaqayyo. Akka urjii galaana, akka urjii samaa, akka cirracha galaana nan baay'isa, sin eebbisa, warra si eebbisan nan eebbisa, warra si abaaran nan abaara. Eebbaaf taate biyya lafaa hundumaa sababii keetiif nan eebbisa jedhe Waaqayyo. Abdii kana kenneef malee kaabatti deemta, kibbatti deemta, karaa akkasii deemta, mucaa kee aarsaa goota, waan adda addaa ittiin dubbanne Waaqayyo. Garuu manaa bayye. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Amantiin kallattiin ifa ta'uun isaa iddoo sanatti ittiin himamne. Ifa ta'uu isaa miti. Amantiin isa nu hoogganu irratti amanannaa guutuu qabaachuu. Isa nu hoogganu irratti amanannaa guutuu qabaachuu. Eenyuun nan nu hoogganu? Waaqayyo. Isa hundumaa danda'u. Isa irratti amanachuu. Waan ati jette naa ta'a. Waan ati jette naa ta'a. Gaddas yoo ta'e, gammachuus yoo ta'e, waan hundumaayyuu du'as yoo ta'e, jireenyas yoo ta'e, waan ati jette naa ta'a jechuudha. Isa nu gaggeessu irratti amanachuudha. Amantii dhugaan yeroo tokko tokko akka nama sammuu hin qabne nama taasisa. Baay'ee dinqiidha bulu. Akka nama sammuu hin qabne amma namni lafa qabu, namni mana qabu, namni jireenya qabu maaltu mee ka'iti gara iddoo hin deemnetti unkaane biyyaa bahee miti magaaluma kana keessaa gara iddoon isa agarsiisu magaala Finfinnee keessaa gara iddoon isa agarsiisu dhaqxa jedhee otoo nutti dubbate eewutu amana magaaluma Finfinnee keessaa nutti himamee kallattii ani si agarsiisu dhaqxa jedhee eenyutu manaa ba'a. Abrahaam garuu bayi biyya abbaa kee keessaa qomoo kee keessaa bayye. Waaqayyoon amanate Abrahaam hin baye. Akkuma Waaqayyo jedhe Waaqayyo dhumarratti raawwate. Dhumarratti waan jedhu raawwata Waaqayyo. Sadaffaan namni amantii isaa fiixaan baase yookaan immoo amantiin isaa fakkeenya ta'e hojiitti kee Museedha. Musee yommuu ilaaltan seenaa Musee hundumti keenya hin beeknaa. Museen nama Waaqayyo ture. Namni Waaqayyo Museen isarraa maal baranna? Amantiin yeroo gatiin isaa guddaa ta'ettis filannoo isaa godhata. Filannoo isaarraa duubatti hin deebi'u. Amantiin murteen isaa cimaadha. Gatii guddaa baasisuu danda'a ta'a. Akka jedha sagalee Waaqayyoo Ibroota 11:24-26. Museen yeroo guddatee amantiidhaan ilma intala Fari'oon jedhamee waamamuu dide. Maaliin dide? Amantiidhaan dide. Waan gadhaanaa hin dide. Aadmalee hin dide Musee. Hin dide. Waan isaaf hin taane hin dide. Amantiidhaan dide. Ani intala Fari'oonitti waamamu. Aadaama keessattuu ilmi eenyutti waamama? Abbaatti waamama malee dubartiitti waamama. Akkuma ture achumaas dhufaasaa kutaa kitaaba qulqulluu keessaas yoo laalle dubartiitti kan waamamu hin jiru. Dhiiratti waamama. Ani intala Fari'oonitti waamamu jedhe Museen. Abbaasaa beeka, haadhasaa beeka. Yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduu irra saba Waaqayyo wajjin rakkina jala jiraachuuf fo'ate inni ijasaa gatii isaa isa booddeerra waan kaateef sooruma Gibxii hundumaarraa sababii Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaa'ate jedha. Ameen. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Argitanii Musee fi Kiristoosiin wal qabsiisa. Musee jechuun ilaalaa kakuu moofaa keessa waggaa kuma hedduu boodadha. Kiristoos immoo kakuu haaraa akkam akka inni wal qabatee jiru ilaalaa. Museen sababii Kiristoosiif arrabsoo baachuu saba Waaqayyo wajjin dhiphachuu jaalateedha. Museen ilma intala Fari'oon mana mootii keessatti guddate, beekumsa guddaa qaba, barumsa guddaa qaba, humna qaba, dargaggeessa, aangoo guddaa qaba. Borus immoo ulfina guddaatu isa eeggata. Muummee ministeera biyya Gibxii ta'uu nama danda'udha. Haa ta'u malee hanqinni achi keessa jira. Haa ta'u malee Museen sana hin barbaanne. Ija isaa maalirra kaawwateera jedhaa? Ija isaa gatii isaa isa booddeerra waan kaateef, isa Waaqayyo saba isaa abdachiise isarra waan kaateef ija isaa gatii isaa isa booddee. Gooftaan nu gargaaru. Manaxarii keenya sirreessuun nu barbaachisa. Yeroo baay'ee obboloota koo ijji keenya kan inni irra taa'u waan yeroo muraasaati. Waan darbu, waan nu fudhatee badu, waan nu balleessu, waan gaabbiitti nu galchu ijji keenya achirra jira.
Museen garuu gatii isaa isa booddeerra kaateedha. Isaarra aarsaa godhe gammachuu har'aa gatiitti hin lakkoofne isa booddeerra waan kaateef. Kanaaf mana mootii Fari'oon keessatti gammaduurra loltuu ta'ee mootii ta'ee jiraachuurra saba Waaqayyo wajjiniin dhiphachuu arrabsoo baachuu jedha. Garba ta'ee jiraachuu filate. Miidiyaan itti gadi bu'u filate. Mana mootii keessaa ba'ee hoolota tiksuutti gadi bu'u gammoojjiitti gadi bu'u filate. Museen. Gooftaaf galannaa ta'u. Amantii waan cimaadha. Ani waan baay'een baradhes keessaa mul'ata. Kana qofa miti ammas kan biraan jira. Kan biraan kan nuti arginu as keessatti maal argina seetanii Israa'eliin argina. Israa'el akka sabaatti akka qomootti immoo Israa'eliin ilaalla. Kana'aanii ba'anii egaa guyyaan isaan ga'e Waaqayyo isaan baase. Guyyaan isaan ga'e Waaqayyo isaan baase. Karaa Musee garbummaa sana jala Waaqayyo isaan baase. Gammoojjii keessa darbanii galaana diimaa ce'anii Yordaanosiin ce'anii xiyyaara kootti gaafa marsan xiyyaara koo bira gaafa ga'anii sagalee Waaqayyo akka jedha. Waa'ee amantii Israa'el irraa maal barannaa? Amantiin yeroo abboommiin gowwummaa fakkaatutti illee maal ta'a jedha? Ni adeema jedha. Ni adeema. Duubatti hin deebi'u. Ganaatti hin yaadu amantiin fuulduratti deema. Maal argina asirraa? Ibroota 11:30 akka jedha. Warri Israa'el amantiidhaan Yaarikoo marsanii guyyaa 7 ergatti naanna'anii booddee masaraan isaa ni jigeedha. Amma bara kana keessa eewutu sin amanaa caaluma hedhiitii magaala Finfinneetti naanna'ii Yaarikoon akka Finfinnee yeroo sana haa jennu magaala guddoo beekamtuudha. Gimbii guddaan kan ijaaramte kallattii arfaniin kan marfamte. Kanaaf iyyuu magaala kanatti naanna'iitii waan tokko argita. Otoo nuun jedhame ilaala. Attamitti wal qabata. Caal jedhanii magaalatti naanna'uu fi gimbiin magaalattiin ijaarame gimbii guddaan jiguu maaltu walitti fida? Maaltu walitti fida? Waaqayyotu jedhe itti marsaa isin aannan diigaa'edha. Handiiguu Israa'el miti. Handiiguu Waaqayyoodha. Handiiguu Waaqayyo garuu isin itti marsaa itti naanna'e. Waaqayyo har'a waan akka itti naannofnuuf barbaadu hedduu qaba. Inni harka keenya keessa buusuudhaaf nu garuu akka itti naannofnu kan barbaadu. Baay'ee nama dhiba. Gimbiin Yaarikoo kun guyyaa 7 keessatti inji gaadhee namni yaadu hin jiru. Akkuma kana guyyaa 7 erga itti naanna'anii boodadha kan inni jige. Sammuu namaatiin naanna'uun gowwummaa fakkaata. Har'as gowwummaadha. Gowwummaadha kun. Baay'ee gowwummaadha. Naanna'u akkamittiin naanna'u. Amantiin yeroo hubatamuu baatellee ni abboomama. Waan ta'u yoo beekuu baatellee ni abboomama. Milkiin kan dhufu erga abboomamanii booda. Erga gochaa isa Waaqayyo nuun jedhe edda hojii itti hiikne booddeedha. Milkiin kan dhufu. Maaltu ta'e? Guyyaa 7 booda Yaarikoon hin jige. Argamuu Waaqayyo wajjin ture. Jarri amantii isaaniitiin yommuu socho'an Waaqayyo isaa wajjin ture. Kotteen isaaniitiin magaala sanatti ba'anii naanna'an warra Israa'el otoo rasaasni tokko isaaniitiin dhuka'in achi keessatti isaan room'isiisaa ture. Amantiin gatii guddaadha. Room'aa turan Israa'eloonni warri Yaarikoo room'aa turani magaala keessa naanna'an. Amantiin gatii guddaa qaba. Amantii shanaffaarratti Rahaab arginaas keessatti. Rahaab meeqan keessantu beeka? Rahaab irraa maal argina? Rahaab amantiin seenaa cubbuu duraanii irrallee ni darba. Cubbuun amantiin daangessu. Rahaab nutti himti kana. Ani cubbamaadha, ani hin danda'u jettanii hin danda'amu kun. Kaleessa dura keezii tokkotu na mudate. Boleettiin tokko gara koo dhuftee haadhaadha dhugaa dubbachuuf boleettirrayyuu haadha naa taati. Gara koo dhuftee biirootti ani dhuguma dubbachuudhaaf Waaqayyo anaan na fudhataa? Anaan na simataa naan Waaqayyo? Na simataa naan Waaqayyo? Cubbuu koo dhiise anaan dhuguma Waaqayyo anaan na simataa naan jedha. Anaan na simataa Waaqayyo. Sana booddee waan darbe tokko lamaan natti lakkaa'uu jalqaban haati kun. Eeyyee. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1:7 sagalee Waaqayyo akka jedha dhiigni gooftaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti nu qulleessa jedha.
Gooftaaf galannaa ta'u. Cubbuu hundumaatti nu qulleessa. Ameen. Waa baay'ee erga dubbannee booddee Waaqayyoon kadhanna. Walee galle. Anaan otoo hin taane dubbii koo otoo hin taane sanan jedhe otoo hin taane inni Waaqayyo jedhe sagalee Waaqayyo isaan mo'ate haadha kana. Gooftaaf of kennan dhumarratti. Waliin kadhannee boonyee gargar baane. Dhiyootti cuuphamuudhaaf murteessaniif. Waaqayyo maqaan isaa galateeffamu. Sagalee Waaqayyo akkas jedha. Rahaab eeggituun warra gaadduu sana nagaadhaan waan simteef amantiidhaan oolte malee warra abboomamuu didanii wajjin hin balleeffamne jedha. Seenaa gaariin qabdu Rahaab eeggituudha. Karaa kamiinaa ta'u seenaan ishee yakka ejjaa keessatti kufteetti. Waan mooraalii namaaf hin tolle, waan jireenya namaaf hin tolle keessatti kufteetti. Namoonni kanaan ishee beeku. Haa ta'u malee garuu Rahaab waa'ee Waaqayyoo, waa'ee Yesuus, waa'ee Israa'eloota yommuu dhageesse akka isaan gara sanatti dhiyaatan seenaa isaanii qoratte hin dhageesse. Hin dhageesse. Sana booddee gaaddota sana warra Israa'el warra Kana'aaniin gaaduu dhaqan sana manatti ol galchite, mana ishee keessa dhoksite. Waaqa keessanitti nan amana inni akkamitti akka inni galaana diimaa gargar kute mootota garagaraa isin duraa oofee baase ani beeka dhagayeere hin beekna waa'ee sana yommuu dhageenyu sabni keenya irraafama har'as ani nan amana Waaqayyo biyya kana isiniif kenna gaafa sana garuu anaan oolchaa fira koo saba koo oolchaa haadha koo abbaa koo oolchaa jetteet amantiidhaan Waaqayyotti of kennate. Seenaa ishee jijjiirte Rahaab. Seenaa ishee jijjiire. Har'a yoo amanne seenaan keenya hin jijjiirama bulota. Waaqayyotti yoo amanne seenaan keenya hin jijjiirama. Seenaa fokkisaa maqaa cubbuuf eenyummaan miidhame sana Rahaab hin sirreessite. Hin sirreessite. Waa'ee waa Waaqayyoo dhageesse amante. Basaastota dhoksuudhaan gochaan mul'iste. Amantiin namoota mudaa hin qabneef qofa miti obboloota ko misraachoon isinitti himuu barbaada. Namoota mudaa hin qabne namoota yakkanii hin beekneef miti qajeelotaaf miti amantiin namoota seenaa isaanii fokkisaa Waaqayyoon amanan hundumaaf amantiin. Haalleluuyaa. Yoo akkas ta'uu baate nuyi gatii maal qabna? Gatii maal qabna aniifisi? Qajeelummaa hin qabnu kaatolli keenya moofaa baarsaati. Warra qajeelota qofaaf otoo hin taane cubbamoota Waaqayyoon amanatan amantiin isaaniif hojjetu. Gara walitti qabuutti hin deemaa jira. Maaliif amantii keenya hojiitti hiikuun nu rakkisa kan jedhu laala. Amantiin waan armaan gadii miti. Hubadhaa amantiin waan armaan gadii. Tokkoffaa amantiin miira qofa miti. Miira qofa nan amana jechuu miti. Amantiin yaada gaarii qofa yaaduu miti. Yaaduu qofa miti. Amantiin. Otoo hin abboomamin abdii qofa qabaachuu miti amantiin. Gochaatti otoo hin jijjiirin abdii qofa qabaachuu miti amantiin. Waaqayyotti yoo amanne Waaqayyotti yoon amane nan abboomama jechaadha. Yoo isatti amanan yookaan immoo yoo isatti of kennan nan hordofa jechuudha. Si amaneera, sin hordofa, sin dhaggeeffadha, si wajjinan deema jechuudha. Yoon amantii qabaadhe amantii koo hojiitti nan hiika jechuudha. Isatti jette sana nan raawwadha jechuudha. Kakuudha amantiin. Kabiraan waa'ee amantii kaafnee otoo nuti hin ilaalin kan hin dabarre tokko jira. Eenyunni Yesuus. Yesuus abbaa amantiiti. Ofii isaa mataa isaa Yesuus abbaa amantiiti. Amantii isaa hojiitti mul'isuudhaan kan beekame tokkoffaan Yesuus. Amantii gochaan kan ibse kan akka Yesuus hin jiru. Gochaan ibsa amantii. Aarsaa Yesuus caalaa biyya lafaa irratti kan kaffale hin jiru. Inni kaan illee otoo aarsaa kaffale, otoo dadhabe, otoo kufee, otoo miidhame hin malaaf cubbamaadha. Inni garuu hoolaa Waaqayyooti. Ilaa hoolaa Waaqayyoo isa mudaa hin qabne isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu kan jedhan samaa'iif lafti kan ragaa ba'eef cubbuu kan hin qabne Waaqa ta'ee nama ta'uu. Gocha amantii isaa isa guddaa kan agarsiisu seenaa guddaa argina. Filiphisius boqonnaa 2:8 irraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e. Eenyu? Yesuus. Gad of deebise Waaqa ta'e nama ta'e foon uffate anaaf siniin fayyisuuf jecha foon uffate nama ta'e gad of deebise hammamitti hamma
du'utti hamma fannifamee du'uu fannifamanii du'uun adda adda yeroo san namni du'ee eebbifamaadha nama fannifamee du'eerra namni fannifamee du'e akka nama abaarameeti garuu Yesuus du'aaf godhe kanaaf dhufe sanaan akka namni hundumtuu fayyuu danda'u ni amana amantii isaa gochaa mul'ise kanaafuu maal godhaa jedha sagalee Waaqayyoo Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti gara isa xaanutti gaafa ce'u barreessaa warra Ibrootaa Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ijaan buqqifannu ameen iji keenya eenyurra taa'uu qaba jechuudha Yesuus irraa isa kam isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu isa karaatti hambisu otoo hin taane isa jalqabee fiixaan baasu Yesuus alfaadha oomeegaadha jalqabbii amantii keenyaati xumura amantii keenyaati yoo nuti biraa hafneen ala inni nu biraa hin hafu inni karaatti nun hambisu daandii irratti nun dhiisu Yesuus inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhe fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo isarra ga'e homaatti otoo hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu danda'e ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e promooshiniin ergaa Waaqayyoon amanatanii maal godheera Yesuus gammachuu fuuldura isaa jiru sana ilaalaa maaltu fuula isaa ture Yesuus fannoo fuula isaa dura ture eebootu dura isaa ture mismaaratu dura isaa ture qaraaniyootu dura isaa ture dafqa dhiigaan makaatu dura isaa ture Yesuus ilaalaa maaltu dura isaa ture Yesuus waan Yesuus dura isaa ture ilaalaa waa baay'eetu dura isaa ture aarsaa baay'ee dura isaa ture rakkina baay'ee dura isaa ture fannoon dura isaa ture garuu inni isarra kan darbe maal ilaalaa ture waan inni ilaalaa ture kan biraan jira maal ilaalaa ture guyyaa sadaffaa booda isa du'aa ka'u isa awwaala diigee ka'u isa ilaalaa ture isaaniif isin immoo sababii du'a Yesuusiif deebinee jiraannu dhaloonni hundumtuu isa fayyu isa ilaalaa ture Yesuus abdiin isaa isa ture ultimate goalii faayinaaliin isaa fayyina koo fayyina keessanii malee waan qararratti danda'ani fayyina koo fayyina keessan isarra ija isaa kaate kanaaf maal ta'e jedha obsaan fannoo irratti du'uu danda'e jedha obsaan fannoo irratti du'uu danda'a kanaaf iyyuu nuti ija keenya isarraa hin buqqifannu Yesuus irraa ija buqqifanna yoo ta'e adeemsi keenya milkaa'uu hin danda'u kanaaf ija keenya isarra kaachuu nu barbaachisa gooftaan hunduma keenyaa gargaaru maaltu amantii keenya akka hojiitti hin hiikne nu dhorka tokkoffaa kufaatii sodaachuu sodaa nan kufa jedhanii kufaatii sodaachuu fear of fail kufaatii sodaachuu lammaffaa nama sodaachuu hin sodaanna nama sodaanna namni maannaan jedhe qananii comfort zone kan jedhu haala barre keessaa ba'uu dadhabu sadaffaa amantiin keenya hir'uu ta'uusaa walakkaa amanachuu isaan kun baay'ee jireenya keenya jeequu danda'u dhumarratti obboloota koo Nohi bokkaa dura markaba ijaare milkiin amantiin gochaan agarsiisuu booda kan inni argamu Nohi amantiidhaan maal ijaare bokkaa otoo ijaan hin argin dura ijaare Abrahaam lafa otoo hin argin ba'e biyya jiraatu otoo hin argin ba'e Israa'el dallaan otoo hin kufiin itti naanna'an amantiin otoo hin milkaa'in dhufuun dura socho'a Waaqayyo dursee abboomamaa nuun jedhu har'a hoo anaaf isiniif maaltu yaadame jireenya bara bara Yerusaalem haaraa biyya ijji namaan argine yaadni namaa biran geenye gurri namaan dhageenye nan deema iddoo isiniin qopheessaa iddoo ani jiraadhu isinis akka jiraattaniif deebi'een dhufa Waaqa haaraaf lafa haaraa isa nuu qopheesse Waaqayyo isatu dhufa warra didanii immoo cubbuu jaallataniif cubbamootaaf seexanaaf immoo maal qopheesse abidda badiisa qopheesse har'a immoo anaaf isiniin kan kenname dildilli kan ittiin ilaallu amantii kanaaf bokkaan hin jiru duumessi hin jiru markaba hin hojjetadhu yoo jettan markabni har'aa dhugaadha gooftaa Yesuus amanachuu sagalee isaatti qabamnee jiraachuu har'a waldaa Waaqayyo ishee dhugaa keessatti sagalee Waaqayyo misraachoo fayyinaa kana dhageenye amantii Yesuusii fi abboommii isaa qabannee isa eeggachuudha cubbuu keenya dhiiga isaatiin dhiqachuudha har'a sanaaf nuu mana yoo sana immoo amanuu baanne meerre bokkaa maaltu jira meerre duumessa maaltu jira
eessaan biyya kootii dhaqee lammii koo keessaa abbaa koo haadha koo dhiise eessan dhaqaa jennee kan yaadnu yoo ta'e ta'uu hin danda'u. Kanaaf obboloota koo har'aa aniif isin kan nuuf kenname kan nu abdachiifame biyyi fuuldura keenya jira jireenyi bara baraa mootummaan Waaqayyoo. Isa sana yaaduu nu barbaada. Kanaaf amantii keenya hiddaa hundeessaa gadi fageessuun nu barbaachisa. Chaalenjii tokko isinii kennuun barbaada. Waamicha dhuunfaate kun buloota koo iddoo adda addaa teessanii eeyyee tarii amantiidhaan waa akka jalqabdan barbaada Waaqayyo har'a. Waan isin jalqabdanii tokko araaramuu ta'uu danda'a. Michoota keessaniif dhiifama gochuu ta'uu danda'a. Dhiifama fudhachuu, dhiifama gochuu. Dhiisii wanta buleessa wajjin qabdu mufannaa kee kana gufannaa kee kana dhiisii isiniin jechuu danda'a Waaqayyo. Amantiidhaan anarratti amanadhu dhiisii isiniin jechuu danda'a Waaqayyo. Lammaffaa kennaa isinitti kenname tajaajila fudhattan cuuphamtanii amantanii gooftaan ittiin akka isaaf hojjetaniif kan isiniif kenne dhiiftanii lafa kan keessan jiraachuu dandeessu jalqa'i hojjedhu tajaajili isiniin jechuu danda'a Waaqayyo. Ka'i kennaa sana lafaa kaasi tajaajila sana lafaa kaasi amantiidhaan isiniin jedha ta'a. Yookaan immoo cubbuu keessa jiraattan kee deddeebitan kana nammoo hadhaa'ettanii kan dadhabdan yaaltan yookaan immoo kana kiyaan ba'u jettanii kan abdiitti kutattan yoo jiraattan dhiisaa kana amantiin jalqaban isin gargaaraa isiniin jechuu danda'a Waaqayyo. Karaa kan biraa immoo wanti ta'e tokko jireenya keessan keessaa waan waliin qixxaanne waan waliin qabanne waan toora isiniif hin galle tokko jira. Toora galchi kana sirreessi kana isiniin jechuu danda'a Waaqayyo. Mallattoo biraa hin barbaadina. Amantiin abboomamuu isin barbaachisa. Amantiin abboomamuu nu barbaachisa. Samiin obboloota koo amantoota qofa miti kan barbaadu amantoota abboomaman barbaada. Waaqayyo nu gargaaru. Fakkeenyaaf namni tokko galaana gama ce'uu yoo barbaade riqichi galaanaa jira. Riqichi kun akka baatee isa ceesisu yoo amane garuu immoo riqicha sanarra deemuu yoo baate ce'uu hin danda'u. Amantii qaba jechuun hin danda'amu. Kanaaf aniif isin amanuu riqichi kun na ceesisa. Isarras immoo deemuu nu barbaachisa. Edda amanne deemnee ce'uu nu barbaachisa. Amantiin tarkaanfii gara fuulduraatti fudhachuudha. Har'a Waaqayyo akka tarkaanfannuuf nu waamaa jira. Maqaan isaa galateeffamu. Yeroo waa'ee amantii kana qo'annaa keenya almost 7-8 kana yommuu walitti iddoo tokkotti walitti qabnu isarraa kana kooriyaa goonu. Let us move by faith. Amantiidhaan hasochoonu fuulduratti. Waan tokko amantiidhaan tuqnee haa kaafnu. Waaqayyo nu gargaaru. Garaa keenyatti akkasiin akka kadhannu barbaada galgala kana. Gooftaa waan ati jette hojiitti akka hiikuuf na gargaari. Na murteessaa. Hojiitti hiikuudhaaf har'a na murteessaa jennu. Waan ati jette irratti hojjechuuf na murteessaa jennu Waaqayyo. Sababiin isaa amantiin waan Waaqayyo jedhe irratti hojjechuu waan ta'eef. Yeroo amantiin hojjettu immoo samiin ni socho'a. Amantiin yommuu socho'u amantiin yommuu hojjetu samiin ni socho'a. Hojii guddaa hojjeta. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Waan guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Ani Waaqayyo waa baay'ee waan dabarseef kana keessatti wantoota darban guyyoota koo darban haalota koo amantii malee darban isaaniin ilaalee keessa kootti waan itti dhaga'amu gaabbiin itti dhaga'amu wajjin keessa kootti hafuurri Waaqayyo isinitti dubbataa ture. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Namoota amantii taanee amantiidhaan fuulduratti socho'an waa hiiksan xumurarratti akkuma gooftaan dubbatee isa dubbate raawwate Waaqayyo isa dubbate raawwachuudhaaf nama miti garuu namni hundumtuu obsaan namni hundumtuu jireenyicha akka argatuuf akka fayyuuf malee akka baduuf waan hin barbaanneef obsaan isiniif hin danda'e. Yeroo obsa Waaqayyo kanatti fayyadamne amantii gadi fagaa ta'e gooftaatti qabaachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Turtanii amma ammaatti waan hordoftaniif gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u.